Ani kilo gol nada na do boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kennaatu bindi keessanuu salaamtaan xiyyaatan onnee irraa kaatee lagaaf gaara qaxxaamurtee bakka isin jirtanitti isin hageessisuun jechaadha. Egaa har'aan tanaa ani kaameeraa dhoofadheetiin taa'u jira. Akkumaan viidiyoo dabre keessatti isiniif tuttuquuf yaaletti haati mana gayyaalleen dubbii tana akka waan dhageessee jirtuuti bakka dalagaa jirti. Hedduu takka har'aan tana bilbilli isiilleen duraa jalaa bishaan bu'ee kan oduu duraan quba qabutti har'aa immoo naa bilbiltee turte. Hedduu takka lolu jirti akka waan gartee dhufu jirtuuti. Anilleen manuma keessa taa'eetiin isii eegu jira. Duraan manaa huntaa'uun hin deddeema. Isiin akkasitti hin dhufaa jennaaniin mana taa'eetiin eegu jira. Inshaallah gartee har'a anis kaameeraa dhoofadheetiin yaada isiidhaa yoo gartee dubbii tana ka dhageessee jirtu taatees akkaataa isiin itti dhuftu mee walumaan laallaa. Saniifuu isin ammoo gurbaan maallaqaan ida'aa gaafaan gurbaa dhahe seene sanillee na gaafachuu jira. Akka malee na gaafachuu jira innis maali oromummaan hanganumaa namni keenya kuni wal sattaruu takkaa jira sanillee hin qabu. Inshaallah anis fayyaan qaba maallaqa isaa kana dalagee deebisuuf hin danda'a jeetiin yaadu jira. Sanirraa anis kaameeraa har'aan tanaa bakka mul'anne kaadheetiin taa'aa jira. Meegaa waan isiin dhuftuunis walumaan ka agarru ta'a. Inshaallah hordoftoota kennaatu har'aan tanaa kennaa maaliin dhufee yoo jettan taate ani hedduu gadduttiin jira gaddaan na dhagahamu jira. Maaliif dhalaa shayxaanaa waa hedduu keessaa nagalchuu turte irujaanii anilleen dogoggoreetiin jira. Haadha manaa kiyyaa osoo isin jirtuutiin waan sun hundaa laaqachuu ture. Meegaa waggaa isiin dhufte waan gaa isiin dhuftuunis haadha mana kiyyaa tana akkaataa isiin itti dhufte mee ni ilaalla. Ani gaa rabbummaan gartee waan kana na sattaruun jechuu jira. Yaa Rabbi gartee eebiitii tanallee alam baasinii jaartitii tanallee dhageessisinii jechuu jira. Gaa hin beekne ani irraa wallaahi waggaa naa bilbiltu hedduu takkaa naannatee dubbachuu jirti. Eenyu? Nagaa wallahi. Dirqaana? Jirta? Maali si telefoonallee balleessita kaati gattaa. Telefoonallee kaa maali cufatte? Telefoonni bishaan bu'ee mirgaa fayyada goonan deebi'u guyyaa lama otoo guyyaa lama hin gahiin bishaan bu'eeti nagayatta. Nagaa wallahi olii qabsu jiraan ciiqa. Raadiyoon kan oolchaaf kaansa olii taa'e tolfaddo. Uummata taa'u jirta? Ogumaan jira wallahi egaa ati deemte asumaan jira takkaa gadi hin baane. Mana kana keessa? Asuma keessan taa'u jira. Manuma keessa? Manuma keessan taa'u jira. Ajaa'ibammoo. Duuba akkami nagamaan dhufte ka'a? Nagamaan hin dhufee naga qabte. Dirqaana wallahi alhamdulillah. Hoo jirta? Namallee yaadda namallee yaaddamoo. Telefoona irratti dhawun argee telefoona ni cufattee egaa si deemte telefoonni koo yoo malte? Telefoonni akkuma siimeen jiru guyyaan hin gaafa idaa kan hin deemu kaa telefoona guyyaa tokko telefoona irra baasee sirra duulee kan ture telefoonni akkumaan akka bishaan jirutti. Inni irraanfatte. Telefoonni bishaan bu'ee miree haramni isiif tolchine namaan jaaniiti. Waan aan tolchine akka biraatti nagee qabta. Dirqaana wallahi. Asuma jirtaa jira takka kan hin baanne kan. Asumaan jira wallahi asumaan taa'u jira. Wallahi nagee qabta akka biraatti. Alhamdulillah. Mana mallee yaadda namni.
Maali yaada kaati maal irratti waan irratti dawaluun dhabe malee yaada kaatumaan jira yaada wanta kaadhiise. Nagaa qabdan. Nagaa wallah alhamdulillah hono galata rabbi gaas geenye. Hundinuu si warra arbaatiif miti yoo hojjetanillee. Nagaa qabnillee namti nu kuna. Maal duba laqa miti yoo hojjetanillee Mujiyyoon telefoona qabdu wallahi. Annaa kiyya wallahi mujiyyoon telefoona qabdu. Mujiyyoo kunoo wanta Oromoo teenya Oromoo warra oliitiin jettu mujiyyoon arusiidha. Amata lamaaficha kaayamtuun telefoona dallaalee kaayyate gaayoon amman tana kaayee Xalabaan dayte. Xalabaan kaayate xalabaan baarumaan hin dhufetti isin waa tajaajilan hin dhufnetti baarumaan hin dhufetti gini. Duba bilbila malee akkamiin mana dalagaa Bilbila malee haatanii wallahi anuu warra isaanii tongam takka yaaddee silaan telefoona qabaadee nu dawwalaaf. Telefoonni gaajabee maal. Mirkaana qabdaa tilbuuyaa. Mirkaana wallahi alhamdulillah galata rabbii ma jirtu. As keenya wallahi. Kandiinis ummaan maddii gala shuggaa gamaa Anuu deemeetumaan eegumaatiin dhufan jetteen dhufe malee beekta daanis makaatee wanna. Dalagaan ergane. Injira nama isa animu. Dalagaa takka yoo seeneetumaan irraa Isa jala. dalagaa meeqaan seenu jira dhumaan baabeeta. Dalagaa amma kaarran jiru ammaaf. Inshaallah mucaan tokko kaarra yookaan bilbilu dalagaan jirti siin geessan hanjaa beekta. Inshaallah seenumaaf hin deema qaama dalagaan ni dhufti. Ati mirkaana qabda. Kan wallahi alhamdulillah jirtu galata rabbii kuna. Maaliif wanta fidan baafnee hay fidaa baasi. Irraa hin baasa. Yaaboo inni bilbilee boleessa. Yoo. يطلب دفع قيمة هذه المكالمة. Hayyee. ألو. Woo dhaga'uttiin jira bar. وهو بالكيل لا في الدون ولا في الدون ما ترى. Waaboo maallaqa harkannee tanumaaf hin akka tursiise yaaboo maaluma. وهو بولي دربي جنة كذا ولي كان يقول مالي فكر هو ذا أتبر مالي هو بولي دربي دي كذا. Hayyee gaa taateeti. Siifin fidaayyee. Baafanii taa'ee namni akka dawwalu jirtu. Beera abba dhukkaasaati nurra. Nasi dawwalu. فكر هو ذا. Yalla hayyee hin fida hayyee taate ni fida. وهو قادن دبي برادي قاعد ما ترى لا كنا قام ولا لندي غربا. Awaaga hayyee kaasiifin fida jeeti yaa'oona dhiisi kaatiniin fida ammaan tana hayyee iti hundaafuu ati naasii fidaan siin jeeti dhaabbadhu kaa obsi xiqqoo meena. وهو بولي كنا يما جولي ملا قاعد في مالي بعدين كذا جهة دراني في جهة ما ترى Awaaga kalaas kaa duraanis itti meetiin jira kaa wanni kun liqiidhaati wayii anis kaaniin beekaati siifin fidaan siin jee barbaadeetiin sii fida kaa ittiin nurraa dhaabbadhu kaa. Obboleessa yoonni kanaan taatu dhimmaatana maaliif akka ture bargaa oggaataan bargaa mooraa shootaatiif bika sana hoo jirti oggaataan bargaa mallaqanii isiin xarafaa jedhani. Tumbar waa shurxaaf kanaa hungeessuuti anaa sii fidaan jeyaaboo dhiisi kaati yaa'oo akkuma sirraa fuudhe sanitti obsi gaa xiqqooti kanaa sii fidaati maaliif lolta duuba. Obbaa duraan nama rabbii dhiyeeti wal amanneetiin gaasi kanne maaliif akka ture idoo ogaamma tanan bira ogaammaan kanaan. Hayyee naa sii fida hayyee. Fidimee dubbisa. Maal dubbiftaan nurraa dhiyeeffate? Eenyu sila namni liqii maallaqa si gaafata kunaatti maallaqa isaa liqii fuute. Laa maallee ni bararra maallaqaa waa. Bar baaltoon firaa baasu jiruun baaltoo firaan baasu akkas baaltoo jiru dhufee maallee natti liqii fuute boo maallaqni si gaafatan. Guyyumaan hoosina waa si gaafatan isaati. Laa maallee ni barra waa maallaqa guddaa yoo xiqqooti dhiisa kaasana nuun waan kabalaa beeku. Meeqa sila akkam godhuu fuute silaati maallaqa. Rakkoon qabu. Akkam godhuu fuute silaati. Maallaqa moo? Akkam godhuu fuute. Taajabeetu waan. Maallaqa yoo masruufaa mana sii kaayatiin yoo raashinaa sii buuse jaarsa kun dalagaa irra jiru jee bika dalagaa taa'u jiranii tonu baay'ee tan dalagaa dalagaa baay'ee takka baatii maal faatti rawwaa akkasittiin sii buuse achi taa'u jira mana dalagaati maalitti maalee natti fuute adoo. Haadhiidha kaasuun rakkoon qabu akka balaa siin jooyin siin naarraa qabu. Naakko balaa maqaa hijaabee kee addaati. Duuba talattee maaliif qilxamta waay? Maal jette sa? Nurraa dhaabbadhu ukaatee. Hijaabee kee addaati. Tiifama dhufteetti dhugaa isin ceeni. Seetifafama dhufte. Yaaba. Laa wanni nama dhufeen jiru. Ani tilifoona inni laabate malee hiiji. Oigaa kanna. Ani tilifoona inni laabate malee beekaatiin gara qabadhee dhageeffadhu alaan lolaan seenan jee dhufe malee ani
lolaalaan seenan jeetiin nama salaamtaa gaafataniiti hafuura baafatan jeetiin ni'uu si dubbachuun kaala duraan. Hafuura baafadheetiin booda keessa si gaafadha jeetiin kee takkan majii. Gizee amma lamatti deebi'ee telefoonni kun dhufte awwaan ta'uun dura geetiin jira obboleessa kee. Maal dhageesse maal dhageesse. Maal dhageesse. Maal eetan dhageesse. Wanni dhageemu. Wanni dhageessetti ati waan takkitti beektu boo rabbii. Maal sana maaliin kaayin maaluma akka nama kaayituun obboleessati. Amma if kabajaa. Bara obboleessati jaarsa kee jeetiin ani si amanii dhageeffadhu. Amma dhuftee miti. Amma dhuftee miti. Yaayuu baadhiisa kamaal dubbiin. Qabitti ambar jaayisa godhatuun jiru. Namni ammaan ta'e. Jaayisa godhatuun jiru bara ilmoo namaati bineensa hin taane. Maali duuba mee maaltu maal ta'e mara bineensa hin taane bara jaayisa godhatuun jiru. Bineensi hin jenne namaati. Namoonni namummaa isa kaate. Namummaa nan kaanne. Duuba maallee liquma maallaqaa kan taana qofa naa himi akka wanti fuuta qofa naa himi liqiisa nagaa. Tanaan baruu barbaada. Ani egaa wanti akkatti rakkanne akkan beelofne akkan dheebonne maallaqa callaa mana si kaayetiin. Dhimma kiyyaa keessaa maal dhimma kee jaarsa kiyyaa baruun qaba obboleessa kiyya si baruun qaba kaa. Jaarsa kiyya si baruun qaba kaa. Haayi. Joo gaambiti jaarsan bariin naan jette namatti si madda obboleessa kiyya. Dhageetiin jira beekaa dubbii tana beekaatiin dhageeffadhu caljee. Mee maal dhageeffadhu. Ilallabu jee dhageeffadhu tilifoona heeji. Heeti sammuu hin qaba. Akka telefoonii harkaa sammuu qabu. Kan nama biraatti kanumaan warra saayibbanii kaa warra ollaa hijaa ka duraanii gaafaan mana kanatti hin galinis gaafaan wanta galuutis sammuu hin qaba. Takka nama jii har'a akka nasiibaatiin heeji. Silaarra dhufuun kaane warri azuuma qabanii dhufuun kaane gin dubbiin teessan raffisuu iddeetiin rafuu dadhabee. Dubbiin tammee sanee dubbiin tu. Rafuu dadhabee. Edda tanaaf afaan banta guyyaa. Tanaaf afaan banta. Tanaaf afaan banta. Akkam jeetti nafaan sibbale boon. Nama deebi'ee liqiin gwarnaa dabalante. An liqiin gwarnaa dabalante obboleessa akkamiin sii taati. Maal dhageesse. Akkamiin sii tameeti. Bara kanatti fadaasin maal dhageesseen je. Maal dhageesse. Maal dhageesse. Wanni dhagee hedduudha akkam. Maal faadamee takka. Wanni dhagee waan dachii dandamaatii miti dachii dandamee miti waan dachii dandamaatii miti wanni dhagee. Mee maal faadha dhageesse fan naa himin jechuudha. Wanni dhagee. Ati amma tanii miti nam tilifoon maal warruma namama maallaqa sana dawwalee askaraaniin si ati askaraan fuudhanta jechuun an fuudhamee dhumma. Kana bisa warra bitaa kana sammuu waliin kenne duraanis maal jedhama. Dhimma gaafa naan jee dhimma keetti miti gaafa naan jee gaafa askara dhufee si fuudhe sana an dhimma kiyyaa miti nan galchu. Wayyaa dhiisiin jeebattana yoo isa biraa qabaatte gaasaraan qabachee as baafata. Fuudhe sana askara dhufee si fuudhe askaraan. Maana fuudhu askarri. Askari gosa obboleessa naaf jaarsa saddeet maal dhageesseen je maal dhageesse. Maal dhageesse. Dura telefoonuma kana qofaan naaba sagalee nama dubbata sana nama telefoona sirra dogolee maallaqa siin jira kana iji kana qofa danaa qulqulleessu taa'u sitti hima takkatti sitti himanii. Antana naa qulqulleessu gaabboleessa kan jibar gaa hirra fuudhee. Dhimma mataa kiyyaati. Firraa dhiisee. Dhimma mataa keessatti amma gaa oliif qaba jiru. Dhimma mataa keessatti ilmoo laas biri jiraati. Uy, amma mataa kanaan dhukkubaa taljiitaa yaa ilmoo biri jira mataa si dhukkubaa. Anu na dhukkubnee mataa si dhukkubaa. Maal taate? Anu mataa na dhukkubnee si dhukkubaa. Ani ka gocha keetirraa mataan kana hak deemu jiru ani dhukkubnee si dhukkubaa boo. Ati maal taate si dhukkubaan jeebar? Amma lamaa sadin fadhu. Takkaa lama fadhu. Hayaa Naallaquma kana qofa akka itti liqii fuute qofa naa ka'asin kanna. Suuta dhageessaa bira dhiisiga. Suuta maafi dhagaa obboleessa boqonnaan qabu baa. Ambal boqonnaan qabu. Ani boqonnaan qabu suutaas hin dhaqqabu. Wayi dalagattuu deebutee jira. Niin deebi yoon fedhuun deebi fedhuun disisanii ati naan beektu. Ati dhugaadha jaarsarra naa beekta. Tamaam. Naa beekta amma laal wanni siin jiru qofa. Duuba baatiin hin guutamne maaltu si buuse baatii duree kaa duratti baatii buuta arabni si deeffatu hin jiru kaa kana. Araba baran dubbiin ta'e tamaam akka carraa bararraan tanaan akkaan nama wajji nyaanne gartee wajji nyaanne nama wajji nyaanne. Salaamuudhaaf dawwaletti hin baa. Naafoo son dawwalle nama wajji nyaanne maal. Siimoo. Siifis bar dawwale. Sandura moo sammuu dawwalle. Ammoo laa telefoona kee dawwaleetiin cufaa naan jedhe. Tamaam naan jedhe. Telefoona kee yeroo meeqar saalaa sirra buun abdulaale telefoona manaatiin sirra dawwale. Yaa kan matu bilan ura dhiisi. Telefoona kee marraa meeqa dawwaleetiin cufaa naan jedhe yoo qoos qabaatte gaa isiidha yoo haal mana isaanii faalle jiraatte isaan bira dheeyite gaa wayittiin yarra jummataa qamoo jiraatte isaan bira jiraatte jeetiin iji. Eenyu isiin tunaatuutti natti. Dawwale. Isiin eenyu? Eenyu? Maa gaafatati. Alaa ati nan gaafatin kaa. Ati nan gaafatanii? Ati isiin nama dhageessi natti. An telefoona dhageegachiti ta'e. Ayyaa rabbi dhaga'uu barsiin kaanne eenyuun jeebar nama sanatti himu kaa dura. Nama sanii.
Banna masani ati dura telefoona kana baasiin siin jebboleessa kiyya maal rabbi si godhe ati kun jaarsa kiyyaa miti telefoona maal baas jaarsa yoon ta'e tun silaallattu yoon firraa dhiisee fumarraa maan dhiifneeti waan jaarsi namaan jiba jaartiin qaaluma jaarsaa qabdi kakkabeenya jaarsaa jaartii bulchamoo qaalii qaalii biyyatee isanitti jaartii bulchamoo jaartii jaarsaatu jaartii bulcha ati biyyatee isanitti jaarsa kaayinummaa jaartii dandoo baati kaayinummaa maali kaayinummaa jaartii dandoo baati isi kaayinummaa waan qabnu irraa uska kaayinummaa qaban qabdu afaan kanaan si diiga oofeete afaan kana diiga wanta ati biyyatee bakka irraa dhufte sanitti hayyee ati namarraa hin dhalanne ammoo namarraa hin dhalanne haadhaaf abbaan keessuun haatiitu abbaa kee bulchamu abbeetitu haadhatee bulchu. Abbaa kiyyaatu haadhatee bulchu. Akkasii mire hoggaan anis ka jaarsa keetti siin jee numa usatiis. Bara nu sun jenne jaarsa keetti wal gaafachuun hin jirtu ati. Wayin si kaadee jirti jeetiin si bira jira na gaafatteemi. Kun waan dhimma si laallatu miti dhimma xiyyaa bita isaati. Dhiisiin siin jeetiin nu dhiisi fa'a. Bar maalleen si gaafata obboleessa maalla xiqqaa odoo maallaqa xiqqaa taatessa. Amma ulii ayyeen irraa dhiisa kaasoo kana fedhitti hin jiru. Maaluma haasonni kana. Haasonni fedhatti hin jirtu ati. Fedhitti hin jiru. Maaliif fedhatti hin jiru? Maallaqa xiqqaadha. Moo ilmoo dhukkubee haakamaan geessisamu moo dhukkubee haakamaan geessisamu si dhukkubee haakamaan daayitamu maalimee wanti itti maallaqa guddaa kana fuuteeti. Dhukkubeetiin haakamaan dhaga'e. Si dhukkubee haakamaan daayite ayyaa waraqaa mana haakamaan agarsiisa. Namni haakamaa gaa'e namni dhaqe yoo amaliyaa ta'e tamaa ayyeeji. Amaliyaa maali? Amaliyaa rabbi nurra haa qabuuti. Amaliyaa ati amaliyaa ta'e malee. Ati ta'e yoo barbaadde. Usulee afaaniin. Ati ta'e yoo Siin dhawaanii. Yoo na ta'e malee. Ilkeetinaan si diigaa. If kabaji. Nadai. Ati kabajaan qabdu durattuu. Nadai. Hoggaan inni siin jeeus ka. Nadai. Waan sin laallannu hunda laallatini. Waan sin laallannu hunda laallatini. Dubbatin natti arga. Waan sin dubbichiifnu hunda natti dubbatin. Amma siin dhawaate calji afaan kanaan usii taa'e. Usii taa'e if kabaji. Anee. Maali? Rakkunaas jira. Saati badii ta'e ta'e maloo itaati. Badiin tijjiitu maal ta'a? Barate amaneetiin abbaa mana kiyyaati. Abbaa mana keetii ta'e maaliin jira? Hireen biyya biyyaan qabdu tamaa. Wanni sii galu qabdu. Biyyeen biyya dubbatu. Biyya biyyaan qabdu. Aara biyya biyyummaa qabaachuu feete nama narratti oofu jirta qofaas qaba. Nama kammee. Nama narratti oofu jirta. Eenyufaan sirratti oofu Narratti oofu jirta. Dhiisi gaa dubbii kanaan irraan Dubbii takkan dhiisu. fayyaan qabda. Dubbii takkan dhiisu obboleessa kiyya dubbii takkan dhiisu. Jinni sitti hasaasa. Dubbii takkan dhiisu. Jinni natti nasaastuun jee bara odoo jinni natti nasaaste. Eenyu waan baatii guutuu jirtu jawwaan kanatti. Bara eenaa hima baatii guutuu jirtu. Baatii guutuutti jira jaanee mire namarraa dhageessee mireetis nama sannaa hime kaa eenyu sii baatii guutuu jirtu. Eenyu.